ليه إنسان هو الكتم من يمني ديمقراطي بان تنتنت من يمني نمنا إنه هم تاتوا هو إنسان ديمقراطي وانا قاعد وانا مو قولوا معنا والكتم من جراه يجوا سون إنسان تنحس جيك إنسان تنحس وانا إنسان بيداتي يجوا إيمان نفتنيا هنجم الله بيجا مرجنا ما تفهم بيجا ديمقراطي إنجل بيجا نمتي والكتة عمدا في ده هاجراته وقوي توقع هذا وانسان خافك بونيتن dan durreetu kaite jira dan durree jarmii erte hanqaroo sawwan qabani jecha hin fayyan jechu doktorri fayyisu sinjiru barnoonni fayyisu sinjiru jechu orma kana hayni ummata tokko ammeenya kadinu dhokatee hafuun danda'u ummanni keenya anarkaa fi harmi itti murame sun wareegaan gasga'u وانا انقصل فاتفقاتشو كان دنداي بالسماء يتاتي الراسي بنت بالسماء سنتنو كيسا بالبرايتو اولتنو في دلي كولتنو قبس يادنو إساني قوفا وصول تين وصوصن بكا قدا قبو قدان غيرو الرالي ورمون بالسماء راب الرالي ورمون مرقا قبي مرقا يسار قفيد دي فتشو برباتشو سرقاتو كيسو yaadannoo kun kararraa sitti darbannee biraa deemnu osoo hin ta'in kanan gamaayyit fullaasuudhaan takkaa biyya keenya abbaa biyyaa itti ta'u yookaan akka abbootii keenyaaf akka akayyoota keenyaa sanitti nus wareega itti fudhachuu baallama itti deemnu qabnu jechuudha. Waan baay'ee hojjedhe sakandii takka illee hin gaabbu. Takka ummata Oromoo hin ganne takka waan beekaa waan ummata Oromoo miidhaan hojjenne ittiin boonaa jechuudha. Amma Oromoon si wajjin haasa'u kana yoo du'e hin gaabbu'an hammaattuu azaabuman seena rakkoon hin jiru. Kanaaf ummata keenyan ka yaadni isaanii naa gala waan tokko beekuu qaban. Qabsaan ni du'a. Qabsoon itti fufuu galan ta'aa miti. Ailee fidanii du'e qabsoon itti fufe. Baaroon nu du'e qabsoon itti fufe. Buruusoon nu du'e qabsoon itti fufe. Nadhiin ni dhabamsiifame. Jamarroo waleen ajjeefame itti fufa. Sadarkaa amma irra geesse kanatti immoo taakkuu takka du'a Sudaaniif duban deebiin. Abbaan as bokkaanetti qabsaa'ota as bokkaanee angorra turraa tokko angorra baana jedhu abdii kudhatu maaliif tokkoffaa nu kunnu kanurra hammaatatti dhufa biyya kana. Ogoo kana. Yeroon kun immoo yeroo dhaloota kanaati dibata qabnaa kakuu qabnaa ni injifannaa jechuun shakkii hin qabnu sanarraa tokkoyyuu shakkii tokkoyyuu hin qabnu jechuudha. Bifa kamiinuu yoo ta'e Oromoof nuti toluma duuna isa nu jibbuufis lubbuu laanne isa nu jaalatuufis lubbuu laanne isa nu jaalatu immoo waliinidha lubbuu laanne. Rakkoo sadarkaa kophee ofii nyaatanii qabsaa'uu irra hin jirru nuti galanni ummata Oromoo miileena sanaaf haa ta'u isa du'ee nu jiraachise. Kanaaf abbaan wajjin biyya keenya irra jiraachuu barbaade mirga ummata keenyaa kan inni biyya irratti qabu abbaa biyyummaa isaa kabajuudhaan nu wajjin jiraachuu ni danda'a jechuudha. Oromiyaa irratti yoomillee taanaan murteessan ummata Oromoo qofaa jennee taman. Nama Oromoo miidhee duroomee kabajamee nagarre ka salphatee ganda keessa kootii irratti ciccitee salphatu malee tokko nagarre. Lafa Oromoo fudhattanii Oromoo irratti daba yoo hojjettan lafeen Oromoo takaleessa caccabtee abbaa isaa hayyeerraa lafatan hambifti. Guyyaa saafaa si waraanti. I know it in ta'a kun isinitti kanan godhina. Tanaan wal qabatee. Mootummaan Amaaraa dargiin jedhamtuni mootummaa yeroodhaati. Umriin sii baatii ama isiin duraanuu yeroodha. Yeroon sii dhumte amma. Hiikkaan isii gaa maal jechuudha? Ta yeroodhaati jechuudha. Waan tana taateef duuba wanni eenyuun jirtu namuu karaa adda bilisummaan Oromoo jirtutti hiriira galfannee
harka wal qabannee bakka takka lafaa kaanee qabachuudha yoggaa kana ammoo sheenaa jala lama kanutti isin qabanne isin jenna addi bilisummaa Oromoo haa jiraattu iznii rabbiitiin Oromoon ni mooti iznii rabbiitiin Oromoon haa mootu iznii rabbiitiin Oromiyaan haa bilisoomtu iznii rabbiitiin Oromiyaan haa bilisoomtu Allahu akbar adiz guddina kaleessaa sanis yaadachuu qabna miidhaa sanis yaadachuu danda'uudha qabna bakka deemu immoo piroojeektii gochuu danda'uudha qabna warri Oromoo diigee Oromiyaa diigee dantaa uummata Oromoo gadi cabsee olaantummaa garee tokko ijaaruu barbaadu warra Haayile Sillaasee irraa kaasee hanga warra Wayyaaniitiif hanga warra ammaatitti kanan barbaadan maaliif Oromoon amma har'aa kuni mirga isaatiif falmachuudhaaf biyya tana keessatti waan isaa malu gahee isaa san gaafachuudhaaf gahee isaa takaleessaa zamana gadaa sanii yaadachuu qabaa jechuudha roorroo miidhaa irra gahe san yaadachuu danda'uudha qabaa jechuudha miidhaa san keessaa immoo akka itti bahe eenyu akka isa baase yaadachuu danda'uudha qabaa jechuudha